daawwattoota kiyya du'aayinaaf godhaadha. Deemee jechuudha isaan karadhe deemee baasee jechuudha. Baasuu mitiyuu karuma isaan maallaqa narraa fudhatanii deemanii naga agarsiisan san irra deemee karaa barannaan naaf gaya karaa barachuudha waannaani yoon karaa baradhee akka nama waa hunda barateeti saniifuu du'aayinaaf godhaadha. Keetiin amma baaltooti yooffadhe naanii fuudhee deemaa jechuudha. Mubaarak haarafuu manuma dhiiseetiin deema inshaallah. Mama akkanatti taa'e. Akkasitti jechuudha daawwattoota kiyya deemee kun akkuma agartan kana mana sheekaa dhaqeetiin mucaa tana sheekaa kannee maallaqa hangaan isaanii masruufa godhuuf deemu wayin bituuf deemuuf kanaan dhaqee yoo agarsiisan laala jechuudha. Ilmaan kiyya inshaallah waan takkan ta'anii naanii tiyyaa fi Mubaarak kiyya biraan jiraachuu duraanii guddisee asiinumaan gaadhe sanumaafuu du'aayinaa godhaadha. Isin rabbiin wal afaan isin haafidu isaanii biraan jirreefaa silaa rabbiin wal afaan nu fidee wallaahi inshaallah. Osoo maallaqa gahee harkaa qabaadhee kiyyaa eeguu kana itti kannee Abdallaa biraanii hin baasa jechuudha. Isin du'aa uummatee sannaa godhaa daawwattoota kiyya hangaan achi dhaqee waa hunda addaan baafadhee deebi'ee waan irra gahee fi akkaataan irra jiru isin himutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jira jirtu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota kiyya salaamtaan tishee rafaate bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isiniin jaa. Eegaa kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma agartan bakkiin itti argamu mana kiyyaa jechuudha. Ijoollee bira dhaqee ijoollee fuudhee alhamdulillah rabbil alamin manatti galee maaliif mana galtee khalee ingaluu fatuma kanaanin sharaarra deemaa jettee turte jechuun keessan hin oolu if duraan isinitti himaa waan galee fi sheeni deemuun dhorkee jechuudha. Uffanni ijoollee jala xuraawee ijoolleen cina jala xurooytee galee manatti uffata irraa jijjiiree irraa dhiqee akkasitti mana taa'u jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma akkasitti jechuudha. Abdallaa akkuma agartanii natti dawwalanii jechuudha. Isaan bilbila isaaniitiin nadhaadachuu jiranii jechuudha. Abdallaan miidhamee insattillee kannanii giseen dubbisu itti himi akkatti jirtu cufaa jaanii giseen na dubbisu liina akkatti rakkoo keessa jira. Miila kana hunda nadhaanii jee miila hunda miidhamee jira jechuudha. Miila hunda dhaanii daawwattoota kiyya du'aama godhaafin isiniin jaa isaafillee aninneen waan hin godhuu danda'u takkan qabu deemeetiin bakka silaa isa geessan san hunda dhaqee wallee baasanii mana ol naqanii isaa nama ichi keessaa sobee dirqamaan himsiisee jechuudha. Kijiba natti himanii dhugaa natti himanii hin beeku baasanii hucciisanii jiranii Abdallaa bakka biraa geessa. Akkasitti jechuudha na kijibee mana giseen ol seensisu jechuudha. Karadhee maallaqa bakka meeqa kafalaa maallaqaan isaan sobaa firsan hin jirtu kara biraa jirti Faayisalilleen hin jiru. Ummata maallaqa kannaa fi kadhachaa giseen ol seenu mana hidhaa san keessa ol seenu shafkii san keessa hin jiru jechuudha. Abdallaani akkasitti jechuudha bakka inni jiru dhugaan si garsiisnaa naan jaanii maallaqa harkaa fixadhee deebi'ee jechuudha. Silaa maallaqa gayaa harkaa qabaadhe arraan tan Abdallaaniin agaree gaafurmaata tokko numaan fidaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya sanumaafuu du'aayinaa godhaadhaa du'aayii teessanii nu cinaa dhaabbadhaadhaa. Wallaahi Abdallaan hedduu miidhamee akka jaanii dhiiga isaa hunda lafan agarsiisanii garaan kiyya akka malee nabadeen wallahi hedduu miidhamee Abdallaa waan hin godhun beeku arrakkoonti rakkoodha. Asiin narraa kuttu asiin naddeebiti asiin narraa baatu asiin naddeebiti waan hin godhu wallaalee biyya kana keessatti ilmaan guddifachuu dadhabee jechuudha. Dalagachuullee dadhabee dalagaa takka dubbii guddoo takkaan qabaarra dalagaa xiqqoo takkaan qabaa jechuutu irra wayyaadha. An dalaguma sanii fi dubbii malee dalagaan tiyya kalaas dubbii taatee jechuudha. Biyya kana keessatti dalagaan tiyya dubbii taatee sababa ilmaan liinaatii fi maqaa liinaatiin namni miidhamuu namni tumamuu namni dararamuu malee waan takka faayidaan hin dhabee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya Yusuf sababa kiyya miidhamuu jira haga irraa Kayriyaan sababa kiyya haga irraa miidhamuu jirti. Maggeenis akkasuma Suleymanis sababuma kiyya hundi sababa ilmaan kiyyaatii fi sababa kiyyaaf miidhamuu jiranii jechuudha. Anillee miidhaan kennarraan hafne miidhamumatti hin jira. Abdallaan garuu kana hunda fide isa jechuudha. Innillee beekeetii miti. Akkaan isa jee isatti naarree osoo beekee waan kana silaa inni beekee waan kana godhaniin aara ture. Garuu beekeen goone maaliin godhe? Beekee osoo godhe ittiin aara jechuudha. Abdallatti waan kana beekeen goone wallaalaa isa goosise itti gaasiirii godhaniiti kana hunda godhe maaliin godhe garuu akkaan aaree Abdalluma kanaawu humaan goone saniin na godhe sababa isaan waa itti godhanii wayin siiriidhaan dhamaasan saniitu Abdallatti illee aaru na dhorke namni rakkoo tana amata meeqa guutuu narra fehee narratti akka ba'aatti ambaadhee deemu jiru Abdallaadha. Sababa isaarraa kan ka'e kana hundi ta'u jiru. Silaa inni waan san wallaalaan godhe waan hin godhuun qabu fidiifamaan godhaa fi harka kiyya kanaan silaa narra siirii kana irraa hiikuu baadhe ittiin aara amma garuu hin aaru. Akkasitti jechuudha osoo dawaan fitiin deemee rakkoon isaa rakkoodhaa isheenii naan jechuun jiraachuudha. Silaa furmaata biraallee dhabu ta'uu masanii ka dhugu
bishaan akka nama bishaan geessu geessaa fi inshallah yoo rabbiin je maallaqa laalladheetiin dhaqee dooma san akka nama waan biraa geessuufitti dhaqee maallaqaan garuu si garsiisnaa maal naan jaani akkasitti jechuudha. Maali maali akkasitti du'aa manaa godhaa isin inshallah rabbi maallaqaas naaf haa hiru. Du'aa teessan na cinaa dhaabbaddaa Abdallaan hedduu miidhamu jira wallahi hedduu takka garaana nyaata silaa akka duraan siiriin irra jirtu san taate hin rifadhuufi egaa ani siirii irra jiratti hin beeku eegaan harka kiyyaan qaamu hundarraa hiikee bakka namni hin shakkineefi maalumaan godhame bakka namni hin shakkine akkaataa namni ittiin shakkinetti fuudhanii siirii itti godhanii qaama isaa kana keessa bakka dhibba takka babbaqeessanii itti hidhanii itti hodhanii uffata isaa keessa jechuudha. Akkasi kaayan silaarraan tana'an nama jechuudha. Akkana rakkatu miti garuu humaa rakkoon qabu faayoo kana hunda na godhu jira haa galatoomtu isiillee an kana booda isiillee arkuullee barbaadu maqaa isiillee kaasuu hin barbaadu waan na kaasisiisu jira waan na dubbisiisu jira jechuudha. Sababa an dheengadda fuudhee baaseen sababaan isii fuudhanii wallaanaa jee fuudhee deemeefi na harkaa baatee waa jawwee taatu waan taateen beeku khayriyaa rakkoo hamtuurra geessitee faayoon gaara galchite alhamdulillahi rabbil aalamiin amma garuu Yuusuf baasee dawaa godhuufi jira jechuudha. Rabbi haa fayyisu khayriyaallee du'aayii godhaa fi rabbiin bira haa jiraatu rabbiin bira haa dhaabbatu wanni du'aayii caalaa hin jirtu jechuudha. Ani wallahi hedduu takka garaana nyaattee inshallah rakkoon qabu wallahi kunno akkuma agartan kana qabbanti ijoollee dooyitee jechuudha. Naaniiti akkuma agartan kanatti kunno ammaan tana mustashfaa dhaqee mustashfaa geessee qabbananaan jaanii dhufee an khalaas kara kanaan namni tokko fayyuu kara kanaan dhukkubsataa kara tokkoon namni waa ta'u kara kanaan miidhaan irra geessi ammaan amma mustashfaa ol seenee mana sheekaatiin akka achumaanii mustashfaa dhaqee mustashfaadhaa ol seenee viidiyoo tanaa umaru jiraachuu yoo akka tasaa arkanii mee rabbiin ana akka waywaatu rakkoo keessa naa jirtu tana arkanii rabbumaacha garaa naa laafanii karaa sanii naa deebi'an jeeti akkana waywaatu jira yaa daawwattoota kiyyaa du'aayii teessanii nu cinaa dhaabbadhaa wanni du'aayii caalaan jirtu dhiifama garuu warreen siitu faaya Yuusufi gallakkisee beekaa itti gadhiiste akka inni miidhuuf gadhiiste naan jettan hundi keessanuu dhiifamaa wallahi an kana hundan goone jechuudhaan dhugaadhaan Yuusuf akkuma isin jettan ni agartanilleedha. Anillee numaan beekaa sababa kiyyaaf miidhamee sababa kiyyaaf rakkatee sababa ilmaan kiyyaatiif amata tokko guutuu osoo wanni taan badiin an isarratti hojjedhe waaniin isarratti hojjedhe akkuma arkitan sanittiin bishaan itti naqee qabbana tana keessatti isa miidhuu ture isa cafaquu ture nama itti biteellee cafaquu ture garuu inni san hunda hin daganne osoo beeku wallahi khadiiga si obaase aannan obaasii jira inni deebi'ee arraan tana kana naaf godhe jechuudha. Haa galatoomu Yuusuf galanni isaa osoo afaaniin hin taane inshallah hojiidhaaniin garsiisa wallahi an kana hunda naaf godhe jee yaadne akkaan an isa miidhaa ture sanin na miidhaa jeetiin yaadee jechuudha. Inninis namni kun miidhaa san caaltu sababa kiyyaarratti miidhamu jira sababa kiyyaarratti wareega lubbuudhaa seenee lubbuun isaatu wareegamu jirti isa biraan kutee obboleettii isaallee tanagayaan bakka dalagaa jirtu dalagaa irraa baatee akkasitti miidhamu jirti jechuudha. Sababa kiyyaa kun hundi sababa kiyya jechuudha. Saniifuu maal isa ummaa maali baabaan keetileen akkuma si agaree gammadetti si biraa kuteemi ammaas inshallah bakka abbaa keessanii naati isinii jiran geenni dhufutti yeroo dhiyoo keessatti isiniif hin baasatamaan khalaas baabaa akkuma agartan si biraa kuteemi inshallah isiniif hin baasa. Abdallah waanin asin dhiisuu miti jechuudha daawwattoota kiyyaa inshallah maallaqa xiqqaa waa xiqqishuma gaa masruufuma ijoollee waan ijoolleedha way hin bitu mana keessaniin qabaa jechuudha. Sanumaan fuudhee sanumaan gaa akka Abdallah agarsiisanii dawaa san akka mistiraatti illee taatu geessuufitti isaan kadhadhee laalaa jechuudha. Yoo halaaluu na dhiisan taate kijiba gaa maallaqa narraa nyaataniituma yoo na dhiisuu baatan inshallah du'aayii naa godhaadha. Mubaarakii rafu jira jechuudha. Mubaarak nu biraa rafee naafi naaniin bichitiin teenye haasoo jiraachuudha. Inna irriibni itti tolu keessa asii na bira huursu jiraawi hirriiba itti tole innillee ni dadhabee guyyaa meeqa guutuu kanii nan biran jirre kaabbaan isaa biran jirre mana sheekaatti mucaa Abdallaan isa bira ciibsee akka sheeniin agarratti biraa bee jechuudha. Qaatiraa rafuu mucaan kee kunno isa inijoo xiqqoorra isaatu irra nama garaa nyaataa isaatu irra nama dhibaa jee akkasitti wallahi sheeni garaa kiyya na balleesse ilmaan xixiqqaan kun kunno akkasi wal qabanii
mana san keessa waliin jiran jechuudha silaan an itti dhufuu baadhee sheekallee jaartiin isaa dalagaa bultii jirti fi ilmoo xiqqoodhaa isa bira jira tanuma akka mubaarakiyyaa jechuudha akkasitti ilmaan ifumaa mubaarakiyya naanii naa qabee asiin gee alhamdulillahi rabbil aalamiin silaarra mubaarakun jiraachuu baatee naaniin tiyyatuno akka malee narraa taati sanumaafuu kabajamtoota daawwattoota kiyyaa inshaallah bismillah isni rabbiiti wajjin du'ainaaf godaada Abdallah yeroo dhiyoo keessatti akkaan baasu abdiin firraa qaba maallaqa hangaan harkaa qabu kanas fixee dhabee haa galu abdiin tiyyessanii jechuudha karaa barannaan bakka isaan deemu baran bakka daawwattoota kiyya du'ainaaf godaada deemee jechuudha isaan karadhe deemee baasee jechuudha baasuu mitiyuu karuma isaan maallaqa narraa fudhatanii deemanii naga agarsiisan san irra deemee karaa barannaan naaf gaya karaa barachuudha waannaani yoon karaa baradhee akka nama waa hunda barateeti saniifu du'ainaaf godaadhaa keetiin amma baaltooti yooffadhe naanii fuudhee deemaa jechuudha mubaarak haarafuu manuma dhiiseetiin deema inshaallah maama akkanatti taa'e waay kun makaddaa isa jiisuu deemti maali baaltoo uffadhaa bara hayyee hoottu way turun karachaa maa wutti battisa baaltoo uffadhaa baabaa kee barbaadna baabaa kee tanuma guyyaa lamatti akkuma inni gammadee si harkatti nu bira dhiisanii deeman san barbaadanna dhaabbu ati fuudheetiin mana sheekaa si kaayee deemee dhufa baabaa kee kophaa mubaarak keessan haara fuute yoonkiinis namas yaameetiin manatti si bira dhiisaa dhiiroo dhiise akkasirra mubaarak iyyoolaatti qollafate akkasitti jechuun fuudheetiin naani mana sheekaa geesse sheeka bira kaayee akkasitti jechuudha deemee deebiyaa inshaallah qabbana mana sheekaa dhayneeti mana sheekaa si kaayee maal taate maaleeti lolli dilli kun خلاص akkasi daawwattoota kiyya inshaallah du'aa'inuuf godaadha deemee hin jira jechuudha akkasitti jechuudha daawwattoota kiyya deemee kun akkuma agartan kana mana sheekaa dhaqeetiin mucaa tana sheekaa kannee maallaqa hangaan isaanii masruufa godhuuf deemu wayin bituuf deemuuf kanaan dhaqee yoo agarsiisan laala jechuudha ilmaan kiyya inshaallah waan takkan ta'anii naanii tiyyaa fi mubaarak kiyya biraan jiraachuu duraanii guddisee asiinumaan gaadhe sanumaafuu du'aa'inaa godaadhaa isin rabbiin wal afaan isin haafidu isaanii biran jirreefaa silaa rabbiin wal afaan nu fidee wallaahi inshaallah osoo maallaqa gahee harkaa qabaadhee kiyyaa eeguu kana itti kannee Abdallah biraanii hin baasa jechuudha isin du'aa uummatee sannaa godaa daawwattoota kiyya hangaan achi dhaqee waa hunda addaan baafadhee deebi'ee waan irra gahee fi akkaataan irra jiru isin himutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh